kun bakka jannataati jedhu paradise. Qulqulluu akka bishaan wancii yookaan akka haroo wancii miidhagduu jechuudha. Kan waannan kan nyaannu foon biddeena warqeedha. Wancii jedhamti. Wancii jechuun immoo waciitii qodaa gaarii kan nyaanni gaarii keessatti argamu jechuudha. Amma cidha sababeeffachuudhaan dhufee ilaaleetiin jira baay'ee. Qomoowwan maccaa odaa bisilii ka'anii gara kallattii lixaa fi kibba lixaatti yommuu socho'an Liiban hangafa waan ta'eef akkuma hangafummaa isaatti qeettafuun naannoo shawaa lixaa fi shawaa kibba lixaa qabiyyee isaa godhatee jiraachuu jalqabe. Ijoolleen Liiban ammayya walisoo fi kuttaa'eedha. Isaan kunneen qabiyyee isaanii shawaa kibba lixaa fi shawaa lixaa godhatanii wal horanii irra jiraachaa jiru. Qophii qe'ee Oromoo har'aatiinis qabiyyee ijoollee Liiban keessaa shawaa kibba lixaa irratti xiyyeeffanneerra. Akka seenaan waa'ee qubsumaa fi babal'ina ijoollee Liiban maccaa ibsutti Liiban duraa hora walisoo ture. Boodachii ka'ee hora wanciitti galee jedhama. Horri kun bakka Liiban maccaa ijoollee isaa waliin qabiyyee isaa godhatee irratti horedha. Isaa boodadha walisoo gara qabiyyee isaa walisotti, ammayya gara qabiyyee isaa aanaa ammayyaa fi naannoo isheetti, kuttaa'een ammoo aanaalee shawaa lixaa qabachuun irra jiraachuu eegalan. Wancii dhaqna hamboo biyya koo keessa qaxxaamurre anoo kan biraan barree kana akka keessna garreen abboonta jedheesu garaa hinirre. Horri wancii kanarra haroo wancii jedhamuun waamamu kanadha. Qabeenya uumamaa hawwataa fi bakka seena qabeessa godinni shawaa kibba lixaa qabdu keessaa haroon kun isa duraati. Qabeenya uumamaa addaan kun kan baay'ee hawwatu qalbii turistoota addunyaa hawwatee adiif gurraachi warri naannoos asitti dhufanii kan daawwatan cidha isaanii kan raawwatatan kan dhufanii itti bashannanan qabeenya uumamaa Oromoo keessa argamu keessaa haroo wancii isa tokkodha. Kanas hin daawwachiifne. Qabiyyee Liiban maccaa keessaa tokko kan ta'e haroo wancii uumama addaati. Haroo wancii qabeenya uumamaa garaagaraatiin faayamee gaarreeniin marfamee lafa golboo waan akka waciitii fakkaatu keessatti argama. Akka hawaasa naannichaa irraa dhageenyetti haroon kun meeshaa aadaa uummanni Oromoo nyaata itti waliif dhiyeessu waciitii irraa maqaa argattee jedhama. As keessatti kan argamu wancii jedhamti. Wancii jechuun immoo waciitii qodaa gaarii kan nyaanni gaarii keessatti argamu jechuudha. Haroo wancii aanaa wanciitiin marfamee argama. Aanaa wancii ammoo aanaalee shawaa lixaa fi shawaa kibba lixaa aanaa Dandii, aanaa Amboo, aanaa Tokkee Kuttaayee fi aanaa Walisootiin daangeffamee giddugaleessa godinaalee lameenitti argama. Gaarran inni kun gooroo wancii jedhama. Gooroon akka naanna'ee jiru kanatti gooroo wancii jedhama. Haa ta'uutii karaan kun gooroo caalaa jedhama. Kun gooroo caalaa jedhama. Karaan kunis immoo akkanumatti immoo naanna'ee aanaa Dandii daangessaa, aanaa Amboo daangessaa. Karaa kanaan immoo akkasumatti immoo kallattii kanaan immoo aanaa wancii daangessa. Wancii dhaqna hamboo biyya koo keessa qaxxaamurre anoo kan biraan barree kana akka keessna garreen abboonta jedheesu garaa hinirre. Magaalaa guddittii shawaa kibba lixaa Walisoo irraas ta'e magaalaa guddittii shawaa lixaa Amboo irraa fageenya kiiloomeetira 32 irratti argamti haroon kun. Kanaafis karaa salphaa fi gabaabaa ta'een otoo ittiin rakkatiin dhaqanii haroo wancii daawwachaa kan oolan turistoota hedduudha. Qe'ee Oromoo keessaa golli ijoollee Liiban ijaa fi qalbii hawaasa addunyaa hedduu hawwachuun
guyyaa guyyaatti keessummoota baay'ee keessummeessaa jira. Wanti dhaqnaan hamboo biyya koo keessa qaxxaamurre anoo kan biraan barree akka keessa garee na booda Haalli qilleensa baramaa naannoo Haroo Wancii baddaa fi badda dareedha. Kanaaf aara galfiifis ta'ee jireenya yeroo dheeraatiif mijaawaadha. Akkuma turistoonni biyya alaa hawwattummaa fi uumama Haroo Wancii daawwachuu dhufan kanneen biyya keessaa dhufanii itti bashannanaa oolanis hedduudha. Itti bashannanuu qofaa osoo hin taane jiruu fi jireenya isaaniitiif yaadannoo guddaa akka ta'uufitti yeroo jireenya isaanii keessaa guyyaa murteessaa ta'e asitti dabarsuuf beellama qabatanii kan dhufanis hedduudha. Sidhaa asitti raawwachuun mee hammam gammachiisa? Baay'ee namatti tola. Kana dura bakka bashannanaa akkana agarreen hin beeknu. Har'a garuu bakka kanatti argamnee cidha kana kabajuu keenya baay'ee itti gammanna. Kana dura bakka akkanaa dhufee hin beeku. Amma cidha sababeeffachuudhaan dhufee ilaaleetiin jira. Baay'een gammade. Gaarrenii fi bosonni Haroo Wancii marsanii jiran caalumatti Haroo Wancii simboo fi surraa addaa qabaatee daawwatummaan isaa akka dabalu taasiseera. Turistoonni biyya alaa adii fi gurraachi dhufee daawwatus kanaaf ragaadha. Mukeen biyya keessaa uummata Oromoo biratti kabajamaa fi jaalatamaa akkasumas qorichummaaf oolan kan akka heexoo, ejersii fi birbirsi bosona naannoo Haroo Wancii keessa guutaniiru. Dawoo bineensota garaagaraas ta'anii jiru. Bosonni kun bosona turistoonni yeroo dhufan maal jedhu bakki kun bakka jannataati jedhu paraadaayis akkas jedhu jechuudha. Kanaaf bakki kun nutis egaa lubbuu keenyaa fi bosona kana akka tokkotti ilaalla jechuudha. Bosona kana jechuun maal jechuudha? Lubbuu hawaasa iddoo kana jiraatuuti jechuudha. Mukeen akkam akkamii keessatti argamu? Mukeen kan akka ejersaatu jira, heexootu jira, qamaxxeetu jira, birbirsatu jira, kinoo roozaa abisiiniyaa kan jedhamtu kan akka inqooxoo, bineensillee. Bineensa akkamii? Bineensi kan akka gureezaa jennuun weenniin kinoo lama fakkeenyaaf iddoo sanatti arguu dandeessa. Kinoo argita? Goggogaa sana jala. Mukeen kanarra. Inni maal nyaataa? Inqooxoo kana nyaataa. Goraan baay'inaan kana keessatti argama. Kanaaf mukeewwan kan akka kinoo heexoo kun qorichaaf kan gargaaramanidha. Innumtuu immoo naannoo biyya keenya kana keessatti kan argamu jechuudha. Haroo Wancii bishaan baay'ee qulqulluu fi faayidaa adda addaaf ooludha. Qulqulluu akka Haroo Wancii kan jedhanis kanumaaf mitiiree. Qulqulluu akka bishaan wancii yookaan akka Haroo Wancii miidhagduu jechuudha. Qe'ee Oromoo Haroo Wancii dhaqnaan hawaasa Oromoo jiruuf jireenyi isaa haroo kanarratti hundaa'ee fi oomisha warqee qe'ee isaaniif simboo kennee jiru agartu. Kan nyaatan biddeen warqee fi dhadhaa, kan dhugan damma, kan jiraatan bakka bashannanaa Haroo Wanciirra. Bara isaanii hunda qalbii isaanii gammachiisaa jiraatu. Kanaaf dafanii hin dulloomanii jedhama. Mee eenyu jedhamtu si maqaan keessan? Abdiisaa Bayeera. Abdiisaa Bayeera. Egaa Abdiin koo baatan. maqaan koos Abdiisaadha waan ta'eef kanaan hin golfee. Abbaa fi maqaa. Moggoo taanee ishee. Obbo Moggoo. Haa ta'u mee waggaa meeqa mee erga jiraachuu jalqabdeen? Waggaan koo iddana asitti dhaladhe waggaan koo 67. Mee akkamitti beektu haroon kun maalidha isiniif mee? Haroon kun hin dhugnaa, irra deemnaa, nu eegaa lafum nutti fakkaata. Nuti itti barreerraa oomaan nu nyaatus nuti isa dhugna. Oomaa nuti taqabbaleerra wal barreera.
Kana bareedduu anuyi. Amma nuti iddoo biraarraa dhufnee nutti qorraa jira baay'ee. Isin haroo kana cinaa waan jirtan akkami meeshaa ta'u? Nuti ino nuti dasnu jira. Dasnu jira akkuma isinitti bareedu nuttis bareedu. Yeroo hundumaa bashannanaa jira tos. Akkanumatti ennaa dhaamonne manatti galla. Ennaa immoo nuti tole buunee dhiqanneeti. Fuula keenya muluu, agna keenya muluu qulleeffannee luluuf jennee baana. Mina naannoo akkas qorru jiraatu hin dulloomuudha dhugaadha kun? Egaa hin dulloomu. Baraatu dulloomsa malee inni keenya hin dulloomu. Kan nyaannu warqee, kan nyaannu dam, kan dhugnu aannan, kan nyaannu fooni, biddeena warqeedhaan. Kun nama hin dulloomsu? Nama hin dulloomsu. Mee naannoo kanarraa mee turistoonni yommuu dhufan daawwachuu yommuu dhufanii namoonni iddoo biroorra mee akkamitti keessummeessitu akka maal fa'aa argatu? Amma keessummoonni faranjoonni kun yoo dhufan in taqabbala gaayidii kennaniifit akka makiinaan hin tuqamne akka isaan hin saamamne gaayidii kennaniifit zabanyaa kennaniifit yoo isaan dhufan dammoo jedhan damma kenninaaf biddeena hojii ollota hojii tolchineefit itti kennan isaan immoo waan isaan nuu kennan immoo in taqabballe. Sirriitti mee namoonni naannoo kanaa akkamitti waliin jiraatu mee naannoo kana? Wal jaalataa maddee tokko innaa araqee humna bichaa wal taqaawwamna malee. Kana malee naannoo keenya wal jaalata. Wal kudhaammata kara dhoomaa taatama. Wajjin nyaata wajjin dhuga. Odolawwan lama kan namoonni irra jiraatan waan qabuuf jiraattonni yeroo mara yabalaan akka garaa isaaniitti sodaa tokko malee irra imalu. Bakka jireenya isaaniitis waan ta'eef haroo wancii madda galii godhatanii irraa fayyadamaa jiru. As keessa daseetonni jiran daseetota lamatu jiru. Tokko kan bataskaanaan marfame, tokko immoo kan mandarootaan marfamanitu jira. Mandaroota inni bataskaanaan marfame bataskaana qofa kan jiraatudha. Inni immoo uummataan marfame namoota abbaa warraa 44 ol kan jiru marfamee kan jirudha. Nutis namoota naannoo haroo wancii jiraataniin haroo wancii isiniif maali jennee gaafanneerra. Ana Tarannaqaa Saabureen jedhama. Asuma jireenya keessa. Asuma mee haroo wancii isiniif maali? Haroo wancii anaa biyya kooti. Biyya kooti asumatti hin dhaladhe. Qabeenya keessanis? Qabeenyi koos sirriidha. Sirriidha. Qabeenyi koos sirriidha. Waa baay'ee nuu kennee waa saakiltii dhaabnes itti dhaqabamne. Waa turistii itti gaggeessines itti fayyadamna. Itti fayyadamna. Seera nuu kennee jira. Hamma irraa barbaadamu sirriitti irraa fayyadamaa jirtu haroo? Itti fayyadamaa jira. Akkana. Maal fa'aa irratti hojjettu mee turistoota daawwachiisuu malee maal fa'aan daawwachiiftu? Wanti ittiin dho'achiifnu biyya kana keessa gureezaan jira. Gureezaan jira. Weenni jechuudha? Weenni jedhama. Qamaleen jirti. Gogorriin jirti. Gogorriin jirti. Bosonuun jira. Bosonuun jira. Nuti immoo kan qonnu garbuudha. Garbuudha kan dhaabnu warqeedha. Kaniinuu damma. Abbaa gaaguraati. Gaagura hiinaa. Gaagura hiinaa. Qonnas beekna. Tiksuus beekna. Hojjechuu beekna. Haroo wancii baay'ee waan nu booji'eef yabala isaaniitiin irra malaa qabeenyi uumamaa miidhagaan kun sirriitti maaliif irratti hin hojjetamne yaada jedhu kaasneef hawaasa naannoof. Gama kanatti amma ijaaramee jira. Ammaaf illee tajaajila kenniin maleeyyuu akkasumas immoo loojiin kun gara gama bosonarraan ijaaramaa jira. Kanaaf gara fuulduraatti yaadama jennee yaadna. Mee irratti otoo hojjetame gaariidha hawaasa naannoof isin fayyada kan jettu jiraatu ofii keetti. An akka kootti otoo irratti ijaaramee otoo asirratti akkuma ijaarame kana maaltu hojjetame jettu? Loojiin otoo hojjetame nyaanni gaarii irratti argamee sireen illee otoo argamee turistoonni biyya bakka biraa kan bulan dhufanii asitti boqonnaa argatanii asuma bulanii asumatti bashannananii galuu ni danda'u. Kanaaf otoo loojiin abbootiin qabeenyaa illee bakka biraa illee jiran asitti otoo dhufanii hojjetanii faayidaa guddaa argatanii nuyiif illee nu jijjiiruu danda'u jedhanii yaada. Hanga ammaatti wanti irratti hojjetame muraasadha. Haroo wancii irratti hojii hojjetamaa jiru keessaa jiraattonni naannoo haroo kana irratti waldaaleen gurmaanii jiruuf jireenya isaanii gaggeessaa jiru. Isaanis waldaa oomisha dammaa, waldaa tajaajila geejjiba fardaa, waldaa turjumaanaa yookiin turistoota daawwachiisuu fi waldaa kenniinsa yabalaati. Irra caalaa kan jiru waldoleen faayidaa argatan
waldaa fardaati, waldaa yabalaati, waldaa turjumaanaati. Warra daawwachiisan kana jarreen kun madda galii argatu. Madda galii kanaan immoo maatii isaanii ofii isaanii ofii kan ittiin jiraachisanidha. Kanaan haalli qabiyyeen ittiin qaban kanaadha jechuudha. Simbirroonni baay'ee miidhagoo fi adda addaa ta'an as keessanii jiru yaada amma daakiiwwan argaa jira. Baay'ee gosa akkamiitu jiru jiras? Kun akkuma agartu kana akkuma malkii ishee agartu kana daakiyyoota baay'ee si gammachiiftuudha. Gurraacha, gurraattii, ishiin adda lafee jedhamti. Ishiin sun immoo kaakkisaa kan jedhamus jira, daalacha wayiiti. Maqaan matti moggaastanii? Daalacha kaakkisaa jedhama inni. Kunoo turguman jedhamti ishiin kaanis. Kanaaf baay'ee kan nama gammachiisanidha as keessatti. Mee turistoonni immoo kana yabala kanaan imalanii eessa gahanii daawwatanii maal fa'a jedhaniiti kan isaan deeman? Isaan egaa akkuma agartu kanayyuu kunoo asirraa ka'anii gara bataskaana kanaatti deemu. Bataskaana kanarraa immoo gara bishaan ho'aatti deemu. Bishaan ho'aarraa immoo bishaan qorraallee jira. Wantoota hedduu kan do'atan kan baay'ee nama simatanidha. Kanaaf achi deemanii achirraan illee qabeenya uumamaa do'atanii achirraan ol deebi'u jechuudha. Qabeenya uumamaa akkamiitu jira? Bishaan ho'aan jira achirraa? Bishaan ho'aa jira. Kanarra imaltee dhaqxa? Kanarraan imaltee deemta. Kanaaf achi karaa sanarraa deemta jechuudha. Gadi fageenyi isaa hoo beekamaa bishaan kun? Hin beekame meetira tokko hanga meetira 78 kan fagaate. Bal'inni naannoo isaa? Bal'inni isaa heektaara 500. Haroo Wancii irraa bu'aan kana caalu akka argamuuf hawwattummaa ishiitti fayyadamuun hojiilee garaagaraa kanneen akka loojii fi riizoortii fa'aa hojjechuun ni danda'ama. Dammi Wanciis damma uumamaa yookiin orgaanikoonii jedhamuun beekamudha. Biqiltoonni dammi irraa oomishaman hedduun naannoo haroo kanaa waan jiraniif naannichi damma oomishuufis baay'ee mijaawaadha. Kanaaf waldaaleen dammaa asitti gurmaa'anii hojjechuun fayyadamaa jiru. Damma qe'ee Wancii jirudha kun daawwattoota keenya egaa qe'ee Oromoo dhuftan damma akkasii ajaa'iba. Abdii kottu. Daawwattoota keenya egaa akkuma hawaasni naannoo nutti himaa jiran namni yoo akka qofaan utaalloo wayii isa qabe yoo dhukkubni qorraa wayii yookaan dhukkubni akka daddaa wayii isa qabe yoo kana nyaate dhibee kamiifuu daawwaadha. Kun gara biyya Xaaliyaanii biyyoota birootti ergamaatee kan jiru damma uumamaa. Dammi Wancii qulqullinaa fi mi'aayina qaburraan kan ka'e hawaasa naannoo bira darbee gabaa biyyaalessaa fi kan addunyaas argateera. Dammi kun yeroo ammaa kallattiin bakka oomisha isaa Wancii irraa biyya Xaaliyaanitti ergamaa akka jirus dhageenyeera. Haroo Wancii turistoota biyya alaatiin daawwatamuun ishii dammi Wancii gabaa addunyaa akka argatuuf gargaareera. Bosonni naannoo Haroo Wancii jirus madda damma kanaa waan ta'eef sirriitti kunuunfamuu qaba. Gaarreen Haroo Wancii marsanii jiran guutummaatti otoo bosonaan uwwifamanii gaariidha. Sababni isaa gaarreen kunneen yoo qullaatti hafan biyyoon gaarreen kunneenii salphaatti dhiqamuun haroo kanatti dabalamuu danda'a. Kun ammoo qulqullinaa fi qabiyyee harichaa ni hir'isa. Kanaaf gaarreen kunneen tuttuqaarraa bilisa ta'anii biqiltuuwwan adda addaatiin uwwifamuu qabu. Uumama isaa akkuma jirutti taa'ee turistoonis haala gaariidhaan otoo dhufanii daawwatanii galiin hawaasa naannoo otoo guddatee sirriitti hojjetamee gaariidha jenna. Qonni yoo babal'ate garuu miidhaa haroo kanarraan gahu baay'ee olaanaa waan ta'uuf dalaniinis lola adda addaatiin lafti qotamee bishaan kana balleessu haroo kana balleessuu waan danda'u yoo irratti hojjetame gaariidha jenna. Walumaa galatti Haroo Wancii bosonni naannoo kanaa fi oomishni dammaa kun qabeenya guddaa waan ta'aniif caalmaatti misoomsuu fi kunuunsuun gahee hawaasa naannichaa qofa osoo hin taane kan lammii maraati.
Thank you.